wanni kun waan siiresii haasamee solve ta'amuu qabu. Carraa kana hoo ummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessaa? Maal wanni ummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar Fooloo Quraanii kuma 800 seenuu kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee garaatti hin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoon qaqqabu jira. Tokko tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Black milk godhan jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paaster akkamitti miila duwwaa deemtan mee hoon kottaa makiinaa kana seenaa hoo makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama godhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin manni illee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Abagaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyte gabbeetti irra rogoo boo nama keenya miidhinaa gaafenne jee sheeka baatii yaa dabarte bara eegan kafalin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin akkasutti hin jirure barre dallaalliin moo dhufagaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paaster ta'e warra calisan uumaa miti san ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baay'inaan uumaa miti. Hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kunu darane. Walaki cidhaanuma waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa isin shamarran mirga eega. Maali asli jenne. Shamarran ladies first jedhan aboo dhalaa yaaboo mana Ayyee. Gaafi bareedduu hafte dubbi sheekota haaraan ta'iniif inni la sheeka. Hundaafuu amma duraasa kan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu? Karaa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaanitti karaa rabbii dhugaa dubbachuu, dhugaa uummataa dubbachuu, miskiinaaf nahuu, araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kan hin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootan jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jaamuu fi paastara abaluu jaamuu barra waan akkana harkee jira. Dhuunfaan itti mee keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nu qabsaa hin jennuun nuti. Gara keenya goraa hin jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun fa'aa nama haayawee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaaluu jiran.
osoo laalan godhu jiran. Dhibbaa dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kuni beekamtii mootummaatiin, beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru, asiin hanga Mooyyaleetti jiru, asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee sulaaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaati tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutti qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisa amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaa diidefaa jiran. Ni beekan ta'in everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin baha. Kan dhufu asiin dhufa. Karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkan jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf dhiisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaaseellee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan. Waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal ni sinjee gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya dhaqootu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadhaa walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Arra bar Harargee gosa gosaan jedhanii asii anniyya, asiin itu, asiin afran qallu deemanii afran qalluma tana, asiin noole, asiin oborra. What is this? Uummata waan nyaatu dhabe. Asiin shiftaan kararratti jima ooftaaf jeessa malee gosateen hin beeku. Abbaan raalaatiin hin beeku. Jara gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa ni bara. Amma dur Booranaa Gujii waliin buusan turan. Booran tan amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti harree hirii rabbee asii hirii rabbee amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maalisa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe. Maafiyaan Booranaanis gosa tokko jala seenti. Ta'an bootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniit ittiin deeman. Kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii ittiin ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laala. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u. Ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan ammoo amma bari isin amma bakka biraatti maal isin jaan warra shawaatti isin saamuu jira isin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaa lixaatti itti qoodan. Shawaa lixaa hoggaa dhayite waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'e achuma bara lagumaa todde jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytu hin goonu. And then we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha.
Galatoomi ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine sa'aatirraa fudhanne amma carraan shamarranii fi eegayyame zaddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatanaa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduun sodaatanii hin agarre warra gaafii akkamii gaafii. Shamarran keessa nadiisaa shamarran mirgan dhiibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya ijaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keessa hin jirre soogidda bishaan keessa hin jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Anga shamarranii dabalamtuu gaafiiwwan alarraana ergataa gaafii lamaan wayyaa dhiyeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraa tokko gara Saudi Arabiyaarraa kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramti diiganii haarawa ijaaruu wayya jettamoo kanuma haaromsuu wayya yaada jedhudha kan inni kaa'e Itoophiyaarraa. Gaafiin Suudirraa argamee dhiyeenya kana waan hin taanes daangaa Saudiif Yamanii irratti argaarraa ijoolleen keenya gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maal yaada jedhu kaa'e galatu. Aye galatooma afin namni jira. Afin usaallee hin deemne. Gaafii wal qabsiistee osoo nu deebistee gaaraan illee gaafii kan qabaa jaal siraach keenya galatoometilleen. Gaafiin tiyya gabaabsiteetu walumaa nu deebista gaafiin tiyya hawaasni gartee shimbirtii muka tokko damee takka nyaatte damee biraatti beellama qabattee jaalabbaa boruudha. Amma fakkeenyaaf Jawaar keenyaa fi gartee hayyoonni keenya warroota waliin baratan hedduutu jira. Garuu immoo Alshabaabiitu biyya keessa seenee jira jaanii gizee gartee hawaasa keenya burjaajeessan Arsii fi Baalee fi Harargeen kun gooyitee amantiidhaanis waan hundaanuu tokko